Sanyii Nagaasaa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraachuu odeeffannoon keessoo arraata biyyoolessaa Oromiyaa dhaqqabeen ibsa jechuudha. Itti waan isin hubachiisnu qabna. Haga dhumaatti eessayyuu hin deemnaa har'aata biyyoolessaa Oromiyaa sabskiraayib gochuun affeerraa keenya. Guyyaa muraasa dura kan waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'ee ofii jechuutiin sanyii Nagaasaa mootummaa biyya bulchaa jiru, mootummaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru, mootummaa PP waliin waliigaltee mallatteen isaanii yaadatama jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoon egaa nama sanyii Nagaasaa jedhamu kana rakkoo nageenyaatti rakkoo naa'umsaatiin ji'a sadii dura of keessaa baaseeti jira jechuudha. Haa ta'utii mootummaan Itoophiyaa garuu diraamaa akkuma amala isaa diraamaa uummata irratti hojjechuun akkuma amalatti ta'etti jechuudha. Diraamaa isaa itti fufeeti jira jechuudha. Haa ta'utii dhimma kanatti ABO'n ibsa baasee qaba jechuudha. Namni kun akka ABO bakka hin buunee fi namni kun dhuunfatiin akka galee dubbateeti jira jechuudha. Haa ta'utii sanyii Nagaasaa durumaan iyyuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa gochaa ture, duubatti akka harkisaa ture ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo ABO Marroo Dirribaan ibseeti jira jechuudha. Namni kun sochii waraanni giddu gala jiru waraana guddaadha. Waraanni kun akka inni gara socho'ee tarkaanfii tokko hin fudhanne hagaan Oromiyaa Finfinnee jala taa'ee tarkaanfii tokko fudhachuu dadhabuuti jechuudha. Sanyii Nagaasaatiin akka dadhabsiifamaa ture dubbateeti jira jechuudha. Diinni keenya kan jiru isa qawweedhaan nuun lolu qofa otoo hin taane keessoo keenyas ni jira jechuutiin eegaan ajajaan olaanaa ABO Marroo Dirribaan ibsa baase kanaan ibseeti jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti qaamni abdii kutatee fi qaamni nyaaphaaf hojjechaa jiru nu keessaa ba'uu isaatti baay'ee gammanne, nuti qabsoo qaaf goonu yoomiyyuu taanaan duubatti hin deebi'u, ni qabsoofna saba keenyaaf jechuutiin dubbatee jira. Ajajaan olaanaa ABO akka Marroo Dirribaa jedhetti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hamaa fudhachuutiin mootummaa biyya bulchaa jiru, mootummaa gadi galoo kana akka bakkatti deebisu ibseeti jira jechuudha. Waan hattuun nu keessaa ba'uun yookaan qaamni abdii kute nu keessaa ba'uun nuti waan duubatti nu deebisu otoo hin taane cimnee akka qabsoo taasisnuuf kan nu gargaarudha jechuutiin eegaan dubbateeti jira jechuudha. Yeroo ammaa kana sanyii Nagaasaa rakkoo nageenyaa hamaa keessa jiraachullee odeeffannoo nu qaqqabe ni ibsa jechuudha. Guyyaa dheengaddaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa jechuun kan oofaamu gareen Biraanuu Juulatiin hoogganamu ibsa baaseen garee ABO shanee harka kennatee galee jira jechuutiin toora feesbuuk isaatti maxxanseeti jira jechuudha. Sanyiinis muddamsuu hamaa keessa galuutiin ani harkan kennadhe osoo hin taane waamicha araaraatiin hangalee jechuun wal dhibdeen akka gidduu isaanii jiru ibsa miidiyaaf kennin akkanarraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo ammaa kanatti gareen shanii harka kennachaa jira jechuutiin raayyaan ittisa biyyaa toora miidiyaa irratti barreessuu jechuun rakkoo guddaan wal dhibdee guddaan akka isaan gidduu jiru ni ibsa jechuudha. Ibsa guyyaa kaleessaa sanyii Nagaasaa kennerraa hubachuun akka danda'amu sanyii Nagaasaa humnaan afaan qawween itti qabame waan mootummaan Itoophiyaa fedhii mootummaa Itoophiyaa qofa galmaan ga'u akka dubbatu taasifamaa akka jiru odeeffannoon har'aata biyyoolessaa Oromiyaa qaqqabeen ibsa jechuudha. Dhimma sanyii Nagaasaa galuutiin wal qabatee xiinxalaa siyaasaa fi miseensa kaafaa kan ta'e Jawaar Mohaammed guyyaa dheengaddaa barreeffama dheeraa fi suuraa feesbuuk isaatti katabee jira jechuudha. Barreeffama kanarraanis sanyiin galuu waan nama ajaa'ibu miti, akkuma goollichi dheengee gale sanyiinis gale, kan sanyiin kophaa galuun nageenya Oromiyaa mirkaneessuu hin danda'u, nageenya Oromiyaa kan mirkaneessuu danda'u marii haqa qabeessa jechuutiin mootummaan gadi galoon kun akka inni marii haqa qabeessa ABO waliin taasisu gorseeti jira jechuudha. ABO'nis gama isaatiin marii haqa qabeessaa fi gaafii uummata Oromoo ta'uu dhukaasa tokko hin banin kan deebi'u yoo ta'e ani yeroo kamuu mariif qophiidha jechuutiin deebii kenneeti jira jechuudha. Egaan daawwattoota har'aata biyyoolessaa Oromiyaa har'aaf gabaasni itti qabannee dhufne kana fakkaata. Aga yeroo biraa walitti deemnutti aga ijji yeroo biraa jiragaa yeroo biraa walloo arguu galatooma.